Akkam jirtan dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagantaa keenyaa addunyaa guutuutti iddoo garaagaraa irra teettanii warroonni wangeela kana dhaga'uuf mataa keessan qopheessitanii barumsa kutaa tokkoffaa hafuuratti guddachuu mata duree jedhu irra barataa turre nu waliin hordofaa turtanii har'a immoo barumsa hafuura guddachuu kutaa lammaffaa kana dhaga'uuf dhiyaattan hunduma keessanuu iddoo jirtanitti ayyaanni Waaqayyoo sadurii caalaa isiniif haa baay'atu jedhaate barumsa hafuura guddachuu mata duree lammataa kana kutaa lammataa kana itti fufuuf marti keenna iddoodhuma jirrutti gadi qabannee mataa keenna Waaqayyoon kadhannaa isaas galatoonfannaa haa kadhannu. Jiraataa bara baraa mootii ardeessamii uumaa waa hundumaa gooftaa gooftota mootii mootota yaa Waaqayyo nagaa kan keetiin nu eegdee yeroo kan ammoo sagalee kan kee ka jireenya hafuura guddachuu mata duree jedhu kutaa jalqabaa akkuma xumursiiftee kutaa lammaffaa kanaas nu jalqabsiisuuf mataa keenya akka qopheessinu waan nu gargaarteef ol waaqa irratti as lafa irratti ulfinaniif galanni siif haa ta'u. Ammallee yaa Waaqayyo si afeerra atiin hafuura keetiin nu guuti, hafuura keetiin nu barsiisi, hafuura keetiin nu guddisi, gara dhugaa hundumaa nu geessi. Akkuma ati nutti dubbatte namoota dubbachuu akka dandeenyu akka ittiin edaaniif akka irraa hir'ifne ati nu gargaara humna nuuf ta'e haguma beennu si tajaajilla ummanni keellee yaa Waaqayyo isa nu dogongorre sirreeffata isa nu dabsine qajeelfata yaa Waaqayyo dhugaa kan kee faana deemuu akka danda'an ati isaan gargaara tarii haasaa keenya laalanii akka hin gufanne yaa Waaqayyo dubbii keenya laalanii akka hin gufanne silaalanii si duukaa deemuu akka danda'an ayyaanni kan kee isaaniif haa baay'atu anaas ati biddaa hafuura kan keetiitiin tuqe ati na geggeessi gara dhugaa hundumaa na geessi isa na geessite namootaaf akka itti dabarsuu danda'u ogummaa sirraa ta'e naa laadhu yeroo uummata kan keetiin dubbadhu ana duwwaa godhe ati narratti ol jedhi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin yaa Abbaa ameen. Waaqayyo haa ulfaatu kadhannaa keenya keessattis waan nu waliin ta'eef ulfinaniif galanni isaaf haa ta'u jenna. Akkuma yaadattanii barumsa keenya hafuura guddachuu kutaa tokkoffaa irratti namoonni hedduun wangeela inuma baratu waldaallee dhaqanii faarfatanii kadhatanii dhugaa ba'anii baroota waldaa keessatti illee kan laakkaanis yoo taate akka Phaawulos isaan ilaalee argetti baay'ina yeroo irraan kan ka'e barsiisota ta'utu isin irra ture. Amma ammaatti garuu aanan akka isin obaasan barbaaddanii namni inni aanan dhugu mucaadha yookaan ijoolleedha. Daa'ima akka mucaadhaan amma dhalateeti. Nyaata jabaa nyaachuun garuu warra hamaaf gaarii gargar baasanii beekanii fi warra qajeelummaatti Waaqayyoon akkamitti akka jiraatan beekaniif jedhee barsiisaa ture. Rakkoon bara san ture bara keenya keessa illee jira. Waggaa hagam waldaa keessa jiraatte yoo nuun jedhan gariin keenya waggaa hagana jennee himachuu dandeenya. Garuu jijjiirama hafuuraa hagam agarsiifneerra. Hagam hafuuraan guddanneerra. An amantii keessa waggaa hagana tureeraa beekee fixa irraan nun baasu. Guddinna hafuuraa agarsiisa adeematu nuuf ta'a. Dheerinni waggaa guddina hafuuraan fidu. Inni har'a amane nu caaluu danda'a. Yoo akka fedha Waaqayyooti jiraate. Yoo akka dubbii Waaqayyoo jedhutti jiraate. Kanaaf yaa obboloota, anin ka isiniin jechuu barbaadu jireenya keessan keessatti baroota dabarsitan hin laakka'inaa. Jijjiirama hagamtuu yaada kee keessa dhufeera. Jijjiirama hagamtuu dubbii kee irra dhufeera. Jijjiirama hagamtuu jireenya guyyaa guyyaa gochaa kan godhuun jijjiirameera. Gara Waaqayyoon fakkaatuutitti kan jedhuuf gaafachuutu nuuf ta'a jechuudha. Amma asii achi kan irratti xiyyeeffannee ilaallu yaada biyya lafaatiif of shaakalchiisuu fi yaada Waaqayyoon fakkaachuutti of shaakalchiisuu jidduu garaagarummaa jiru irraa kaanee guddina hafuuraa akkamitti argachuu dandeenya, akkamitti ittiin jiraachuu qabnaas waan jedhu walii wajjin ilaalla. Iddoodhuma jirtanitti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaafis kadhadhaa, oduu dhageettan anaafis kadhachuun keessanii ofii keessaniillee faayidaa
narraa eeggamu argachuu akka dandeettan waan isinii dabarsuu qabu akka ani isinii dabarsuu danda'uuf akka gargaaramuuf na gargaara waan ta'eef diqqaa jettanii of hin tuffatina, beeku jettanii of hin tuffatina, kadhachuu haguma beektan haguma dandeettan naafis kadhadhaa. Sababii isaa maali? Karri wangeela Waaqayyoo yoo nuuf baname, manni wangeelaaf yoo baname, onneen namaa wangeelaaf yoo banamte, biyyi wangeelaaf yoo baname, hojii Waaqayyoo nuti babal'isuudhaaf uf kennineerra waan ta'eef Waaqayyo akka nu gargaaru bakkuma jirtanitti nuuf kadhadhaa. Bara ammaa kana quba walitti qabutu baay'ata malee wal deeggaruun, kadhannaa wal deeggaruun, gorsaa wal deeggaruun, jireenya hawaasummaatiin wal deeggaruun, gama hundaan wal bira dhaabatuun hin mul'atu. Nanqata yoo mul'ate illee. Garuu waan biraatii miti wanti isiniin jennu. Keessattuu ani dhugaa isiniin jira. Kadhannatti namana humni Waaqayyoo anaaf hin barbaachisa. Ogummaan isaa anaaf hin barbaachisa. Oduu of hin tuffatin naaf kadhadhu obboleessa. Oduu of hin tuffatin naaf kadhadhu obboleetti. Gariin abboota nuuf taatu, gariin hawwata nuuf taatu. Hundi keessanuu sadarkama jirtanitti. Garii ijoollee keenya ta'uu dandeettu. Iddoodhuma jirtan sadarkama jirtan nuuf kadhadhaa. Waaqayyo nu gargaara. Yoo nu gargaaramne isintu gargaarame jechuudha. Yoo isin gargaaramtanis nutu gargaarame jechuudha. Waliin guddanne mootummaa Waaqayyoo dhaalla jechaaf malee isin caalaa beenneetii miti kan isin barsiisaa jirru. Eebbifamaa mee ammaa gara barumsaa kennaa hafuura guddachuu kutaa lammataatti ceenaa. Amma kutaa lammaffaa irratti shaakala kam shaakalla. Shaakala kam shaakalla. Filannoo lama qofatu jira. Shaakala biyya lafaa kana keessa goonu irratti. Ximootos tokkoffaa Ximootos boqonnaa 4 lakkoofsa 15 fi 16 irratti akkana jedha. Ximootos tokkoffaa Ximootos boqonnaa 4 lakkoofsa 15 fi 16. Namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu jedha. Kennaa kanaan hojjedhu. Waaqayyo kennaa siif kenne qaba. Kennaa saniin maal godhu akka qabdu ilaallee turre torbaan darbe. Kennaa kanaan hojjechuu akka qabdu ilaallee turre. Itti of gadhiisi ka jedhu illee barannee turre. Kana ka'umsa godhachuu barbaada itti qarra isinii deebi'aaruuf. Haati ofii kee takka barsiisa kees eeggadhu. Ofii keetis eeggadhu. Barsiisa keetis of eeggadhu. Namni gaafa barsiisa sobaa barsiise ofiin bada. Yoo ofii of eeggate barsiisaaf illee of eeggannaa godhuu danda'a jechuudha. Yoo barsiisaaf of eeggate ammallee ofiifis of eeggannaa godhuu danda'a jechuudha. Itti jabaadhu. Hojii Waaqayyoo maal godhu? Itti jabaadhu. Akkas gochuu keetiin takkaffaa mataa kee. Lammaffaa warra si dhageeffatan gara maalii geessuu dandeetta? Gara fayyinatti geessuu dandeetta. Yoo ta'an immoo faallaa kanaati. Ofiif ofiin eeggattu taanaan barsiisa barsiiftu akka macaafa qulqulluu keessa barsaa'ee jiruun hin barsiiftu taanaan ofiillee badda namoota kan biraallee balleessuu dandeetta jechuudha. Kanaaf shaakalli adda nu lafarra qabaachuu qabnu ka akkamiiti? Tokkoffaa Ximootos boqonnaa 4 lakkoofsa 8. Namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara jedha. Biyya lafaa kana irraa jirru akkuma torbee darbe isiniin jedhe barumsa hafuuraan guddachuu kutaa tokkoffaa keessatti uduma waan biyya lafaa kana waan cubbuun ta'een hojjennu wangeelatti of kennuu qabna ka jedhu barataa. Uduma akkasitti hojjennu ammallee wanti nu beekuu qabnu tokko yoo jiraate namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara jedha ergamaa Phaawulos. Wanta muraasaaf nama gargaara. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu waa meeqaaf of qopheessuu qabna? Waa lama. Takka namummaa fooniitiif of qopheesse. Yookaan ammoo nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessina. Namummaa fooniitiif of qopheessuun wanta muraasaaf nama fayyada yookaan nama gargaara.
Nama waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu jedha. Wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira jedha. Eessa keessa jira? Nama waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessuu keessa jira. Yoo nama waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessite har'allee fayyadamta, borus hin fayyadamta. Kana jechuun maal jechuudha? Biyya lafaa kanarrattis jireenya balaafamaa hin jiraattu. Jireenya eebbifamaa jiraattu. Isa dhufuufillee maalidha? Abdiidha. Har'aa isin eebbifamtaa, eebba keessa jiraatta. Isa dhufuttillee akka galtu. Biyya waaqayyo siif qopheessettillee akka galtu, akka dhaaltu. Abdiin isuma keessa jira. Kanaaf maal jenna? Waaqayyoon fakkaachuudhaaf of qopheesse. Waaqayyo maal fakkaata? Akkamitti isa fakkaanna? Waaqayyo jaalala. Namni waaqayyoon qabu jaalala qaba. Namni waaqayyoon hin qabne jaalala hin qabu. Yoo jaalala hin qabne waaqayyoon hin beekne hin argines. Kanaafuu nama jaalala qabaachuudhaan waaqayyoon fakkaanna. Waaqayyo nama jaalata. Waaqayyo jaalala waan ta'eef nama maal godha? Jaalata. Nama jaalachuurraan kan ka'e hamma dabarsee ilma ofii tokkocha qabu. Eenyuun? Yesuus Kiristoosiin. Yesuus Kiristoos maalidha? Ilma Waaqa jiraataati. Waaqni jiraataa sun eenyuun? Abbaadha. Yesuus ilma Waaqa jiraataa yoo ta'e, Waaqni jiraataan sun ammoo Abbaadha. Abbaan Waaqa jiraata. Yesuus ilma Waaqa jiraataati jechuudha. Kanaaf jaalala ofii karaan inni namatti agarsiisan keessaa tokko fi inni ol'aanaan ilma isaa tokkocha. Ilma isaa ka fakkaatee miti qofa beeka. Ilma isaa isa dhugaa. Kan isa irraa bahe. Kan inni abbaa ta'eef, kan innis ilma dhugaa ta'eef, kan inni abbaa dhugaa ta'eef. Addunyaa tanaaf dabarsee kenna. Ilma kana kan fakkaatu tokkollee waan hin jirreef ilma isaa tokkocha dabarsee kenne wanti jedhameef. Ilmi isaa tokkochillee jaalaluma abbaa sanii qaba waan ta'eef mataa ofii, lubbuu ofii dabarsee kenna. Lubbuu ofii namaaf dabarsanii kennuu caalaa jaalalli jira? Hin jiru jedha sagalee Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyoon fakkaachuun qopheessuun kenna jaalala walii wajjin qabnu isiniif qabu, isinaaf qabdan. Isin obbolootaaf obboleeyyiif qabdan, obboleeyyiif obboloonniif obboleeyyiin isiniif qaban. Yoo jaalalli sun jaalala Waaqayyo irraa madde taate, jaalala akkasiisa yoo walii qabaanne gara Waaqayyoon fakkaachuutti of qopheessaarra jechuudha. Nama Waaqayyo ta'utti maal godhaarra? Of qopheessaarra. Kana godhuu kennaan takka nama Waaqayyo ta'uutti of qopheessuu kenna agarsiifna. Lammaffaa ammoo Waaqayyo qulqulluudha. Cubbuu malee kan jiraatudha. Namni cubbuu hojjetu Waaqayyoon hin argina, hin beekus. Ilmaan Waaqayyooti miti. Namni cubbuu hojjetu ilmaan seexanaati. Ilma seexanaati, intala seexanaati. Waliigalatti ilmaan seexanaati jechuudha. Kana Yohaannis ergaa isaa isa tokkoffaa boqonnaa 3 irratti sirriitti dubbateera. Garaagarummaa ijoollee Waaqayyootiif ijoollee seexanaa asirratti. Kan cubbuu hojjetu kan diiyaabiloosiiti jedha. Kan qajeelummaan jiraatu immoo kan ijoollee Waaqayyooti. Garaagarummaa ijoollee Waaqayyootiif seexanaa maalirratti? Kan seexanaa cubbuudhaan beekama, kan Waaqayyoo immoo qajeelummaan beekama. Kanaaf qajeelummaan nu keessa jira taanaan Waaqayyo nama Waaqayyo ta'uuf mataa keenya maal godhaarra jechuudha? Of qopheessa.
qopheessaarra. Kana bira ga'uuf garuu akkuma amma barataa jirru kan sagalee Waaqayyoo barachuudha. Isa baranne barsiisuudha. Namoota gara dhugaa kanaa geessuun baay'ee murteessaadha. Waaqayyo qulqulluudha. Qulqulloonni Waaqayyoon fakkaachuuf of qopheessaaran. Waaqayyo jaalalaa qabaachuun ammallee Waaqayyoon fakkaachuuf of qopheessaaran yookaan nama Waaqayyo ta'uuf of qopheessaaran. Waaqayyo qajeelaadha. Qajeellota ta'uun kenna akkasuma nama Waaqayyo ta'uuf akka of qopheessaaran agarsiisa jechuudha. Waaqayyo ifa, ijoolleen isaallee ijoollee ifaati. Isin ifa biyya lafaa wanti Yesuus jedheef sababa kana. Akkuma ilmi isaa Yesuus Kiristoos ifa biyya lafaa ta'e, ijoollonni Yesuus hin qabanis ifa isa irraa fudhatan sanii biyya lafaatiif maal godhu jechuudha? Ifu. Ifa biyya lafaa ta'anii jiraatu jechuudha. Ijoolleen Waaqayyoo Waaqa dhugaati. Dhugaa waliin namni jiraatu yennaa kamiyyuu Waaqayyoon fakkaachutti maal godhaara jechuudha? Of qopheessaara. Nama Waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessaara. Waaqayyo lubbuun takka illee akka baddu hin barbaadu. Akka fayyituuf malee. Nama Waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessuun illee akkuma kana. Lubbuun takka illee akka hin banne ofii keenya irraa jalqabne hojjettoota mana keessaa, ijoollee mana keessaa, ollaa keenya, biyya keenya, addunyaa keenyaaf dhimminee dandeettii qabnuun, humna qabnuun, maallaqa qabnuun isaan bira ga'uu qabna jechuudha. Fayyina arganneen. Kanaaf har'a biyya lafaa kana keessa waa nama Waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessuun kenna wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Inni duraa jireenya ammaatiif nama gargaara. Namni nama Waaqayyo ta'ee yoo jiraate afoo ta'a malee duuban ta'u. Hin liqeessa malee hin liqeeffatu. Hin eebbisa malee hin abaaramu. Yaa obboloota, diinummaa isa dhufellee diinni kenna amajaajiin eenyu seexana. Garboota ofii bobbaasee garuu nu dhufe taanaan karaa torbaan si dhufe karaa hagamiin si dheessa. Karaa tokkoon si dhufe karaa torbaan si dheessa. Karaan si dhufuun tokko. Karaan itti si dheessu ammoo torba. Kana jechuun maal jechuudha? Guutumaan guututti sirraa baqata jechuudha. Si dhufaa garuu maal ta'a? Si baqata. Ati waan jabaa ofitti taateef miti. Waaqa jabaa waan qabduuf. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqni jabaan sun halkanis si waliin jira, guyyaa si waliin jira. Wanti si sodaachisu tokkollee diinni si mo'ata tokkollee jiru. Kana jechuun hin qoramtu jechuu miti beeki qofa. Dhibeen jira? Jira. Yoo fedhii Waaqayyoo ta'e dhibamte illee dhibee keessa turuun jira. Fedhii Waaqayyoo yoo ta'e amanii fudhadhuuti keessa jiraadhu. Fayyuun illee yoo siif kenname amanii fudhadhu fayyi. Deega keessa illee jiraachuun sababa deega sanuu si kenneef qaba Waaqayyo waan ta'eef ammallee akkamittiin jedhin hin gururi'in. Oduu argattee waan taatu waan beekuuf Waaqayyo wama ati keessa jirtu haala ati keessa jirtu san si tursiisa. Tarii maal yaaddee Waaqayyo garaan jabaate jetteetta. Waaqayyo garaan isaa jabaa miti. Laafaadha, garraamiidha, jaalala. Kanaaf jabaadhu. Abdiin kutin wanta Waaqayyo hayyame mara gaarummaaf jedhe komii malee, dhugama komii malee garaa guutuun fudhadhu. Irraa baranneerra hin argineerra. Kanaaf si dubbadha. Kanaaf isinitti hima yaa obboloota. Waan inni godhe hunduma gaarii jettanii hojjettan taanaan Waaqayyo wantuma isin keessa jirtan san keessatti nagaa, gammachuu, obsa,
ayyaana ofii isiniif baay'isa. Dhibama akka dandeettaniif ayyaana isiniif baay'isa. Beekumsa akka dandeettaniif ayyaana isiniif baay'isa. Yoo isin cubbuu keessatti illee kuftanii gangalattanii jettan inni cubbuu saniif isin hin gatu. Cubbuu sanii keessaa isin baasuudhaaf hojiin inni hojjenne hin jiru. Garuu of kennuu gaafata. Of kennuu gaafata. Cubbutti illee abdii kuttanii Waaqayyo irraa baqachuu hin taane cubbuma keessan waliin gara Waaqayyo baqachuutu barbaachisa. Dhabdanis dhabuma isaa waliin, dhibamtanis dhibama isaa waliin, jibbamtanis jibbamuma isaa waliin, aratamtanis aratama isaa waliin. Kiristoos bee akkana jedhe, isin dadhabdoonni ba'aan cubbuu keessan isinitti ulfaate gara kiyya koottaa. Anin ara isin baafachiisa, ara isin galfachiisa, isin boqachiisa. Qambara kiyya lubba keessan irratti baadhadhaa. Qambarri koo salphaadha. Ba'aan koo salphaadha, waanjoon koo salphaadha. Ba'aan kee salphaadha, waanjoonis laafaadha jedha. Kanaaf isarratti abdii kutachuun hin barbaachisu jechuudha. Kana kam shaakalaa irraadha. Nama foonii ta'uudhaaf of cimsaarra moo nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessaarra? Qophiin nu godhaaru kanneen lamaan biraan taru. Iddoonuma jirtu ta'ee nama Waaqayyo ta'uuf of qopheesse. Waan hojjettu irratti amanamaa ta'e yeroo keetitti, maallaqatti, aangootti, dhiibbaa hawaasaa irratti qabdutti waa hundaan fakkeenya gaarii yoo taate achumatti Waaqayyo si gargaara. Si waliin jira. Si bira dhaabata. Si geggeessa. Si eebbisa. Kanaaf Waaqayyoon fakkaachuu mataa keenya qopheessuun har'aafillee boruufillee nu fayyada jechuudha. Itti aansinee kan ilaaluu qabnu kan biraa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraa qabee haga 10 ilaalla. Achirratti illee akkana jedha. Tokkoon tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerraa jedha. Amma dhabdootaa miti. Qabeenyi qabeenya caalu ayyaana eenyuuti? Ayyaana Waaqayyooti. Tokkoon tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan inni gara Waaqayyotti yeroo ol ba'e boojuu booji'ee dhaqee namootaafis kennaa kennee jedha. Inni gara Waaqayyotti ol ba'e Kiristoos Yesuus ilma Waaqa jiraataati. Waaqayyoon inni ol itti ba'isu inni abbaa ilma Waaqa jiraataati. Waaqayyo abbaa kan jennu san jechuudha. Sana booda maal godhe? Kennaa hin kenne. Amma ol ba'e yommuu jedhu maal jechuu isaati? Dura biyya lafaa kana keessatti gara iddoo gadiitti gadi bu'ee jechuudha. Isuma gadi bu'e santu Waaqaa fi lafa ofii isaatiin guutuudhaa fi bantiiwwan Waaqaa hundumaa gara irratti ol ba'eedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqaaf lafa maal godhuudhaaf? Guutuudhaaf. Gara Waaqayyotti yookaan gara hundumaa gara irratti ol ba'ee jedhu. Efesoon 4 7 qabee haga 10 yoo ilaaltan yaada nama isinitti hime kan argattan. Inni dur irraa qabee lakkaa'ama barootaatiin dura abbaa bira ture. Ilmi Waaqa jiraataa Yesuus Kiristoos kan sagalee jedhamee waamamu, kan sagalee Waaqayyo jedhamee waamamu, inni foon ta'e gara biyya lafaa kana gadi bu'ee anaaf isin fakkaate gochaa seexanaa hundumaa, hojii seexanaa hundumaa diigee moo'icha argatee gara mirga abbaatti ol deebi'ee kennaa yookaan ayyaana maal godhe?
nuuf kenne. Nutis ayyaana kana maal gooneerra? Arganneerra. Hin arganne namni jedhu hin jiru. Itti fayyadamuun kenna. Yoo itti hin fayyadamne garuu gobbaase. Nuu aanne. Isumatu namootaaf kennaa kennee jedha. Isumatu namootaaf kennaa kenne. Eenyu? Yesuus. Isuma abbaa bira ture. Foon keenya uffatee gara biyya lafaa gadi dhufee dhalatee du'a moo'ee ol ba'ee mirga abbaa taa'etu kennaa kenne. Kennaan isaa kaani ergamoota godhe. Kennaan eenyu? Kennaan Kiristoos. Kaani waan Waaqayyo isatti mul'ise warra himu godhe. Kaani warra wangeela lallaban godhe. Kaani eegdota godhe. Kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an. Warra maal ta'an? Warra Waaqayyoof qulqullaa'an. Hojii isaa itti ergaman sanaa fi qopheessuudhaa fi yookaan waldaa isaa jechuudha dhagna Kiristoos sanaas cimsuudhaaf kana godhee jedha. Dhagna Kiristoos yookaan waldaa cimsuudhaaf kana godhe. Kennaan nuti argannu waldaa cimsuudhaaf, mana Waaqayyoo cimsuudhaaf, dhugaa iddootti eeguudhaaf. Ergamoota ta'uun kenna. Wanta Waaqayyo nu mul'ise himuun kenna. Warra wangeela lallaban ta'uun kenna. Eegdota ta'uun kenna. Barsiisota ta'uun kenna. Waldaa cimsuudhaaf. Nama Waaqayyoo akka inni karaa irraan gorre gargaaruudhaaf. Isan beenne akka beekuu tolchuudhaaf. Efesoon 4:11-12 yoo ilaaltani waan an amma isiniin jedhe kanneen argachuu dandeettan. Waan kana hunda nama tokkochaan kennu inni tokko qaba, inni tokko lama qaba, inni kun kabiraa qaba. Kunneen martinuu walitti deebi'ee waldaa cimsuudhaaf ta'a jechuudha. 13-14 illee yoo ilaaltan akkana jedha. Efesoon 4:13-14 illee. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii. Tokkummaa maalii? Tokkummaa amantii. Tokkummaa dhaaba amantii jedhaan jiru. Tokkummaa amantii. Ilma Waaqayyoo beekuu namoota ga'an taane guddannes safara guutummaa Kiristoos bira amma geenyutti ta'aa jedha. Guutummaa tokkummaa amantii bira geenna. Ilma Waaqayyoo beekuu bira geenna. Achimaanillee maalidha? Safara guutummaa Kiristoos bira amma geenyutti hin ta'a. Eegaa nuyi si'achi ijoollee dhaadhaan asiif achi rukutu. Dhahaan asii achi rukutu warra qilleensi barsiisa namoota axaarotaatiin haxxummaa isaaniin isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhatamanii hin taanu jedha. Hin taanu. Kanaaf biyya lafaa kanarratti haga wangeelli hojjetamutti dhartiniif dhugaan wal faana deemti. Sobni innaa maraa afa of fiiga. Dhugaan suuta deemti malee hin injifatamtu. Yeroo isii eeggattee sochooti. Yeroo isii itti iddoo geetti. Dhahichi barsiisa sobaa baay'ina yeroo tureetiin dhugaan ta'u. Dhara taanaan dhara jechuun soba taanaan soba jechuudha. Kanarratti namni martinuu of qopheessuu qaba. Wanni ani barataa jiru, wanni an barsiisaa ture, inni tureef inni jiru ka of afoolletti deemu maaliidha jedhee of madaaluu qaba. Warra dhahichi qilleensa barnoota sobaa olii gad sochoosu ta'uun qabu jechuudha. Namni Waaqayyoon fakkaachuudhaaf mataa ofii qopheessa. 15-16 irratti illee lakkoofsa 15-16 irratti illee Efesoon 4:15-16 akkana jedha. Kana amannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa. Yoo dubbii dhugaa namootatti himnu
komiin, mufiin, lolaan ta'uun qabu. Attamiin ta'uu qabu? Jaalalaan. Dubbii dhugaa maal godhaa? Dubbachaa. Koottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti hin guddannaa jedha. Koottaa. Maal taana? Hin guddannaa. Garam? Karaa hundumaan gara isa nama mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti hin guddannaa. Madaalli nuti itti guddachuuf hafuuraan sochoona. Hafuuraan guddachuu kenna keessatti istaandardiin kenna. Madaalli kenna. Luba waldaa keenyaati miti. Jaarsa waldaatii miti. Daaqoonii waldaatii miti. Bulchaa miti. Yookaan ammoo kabiraallee waamuu dandeetta. Sadarkaa hooggansa mana amantaa keessa warri jiran kamiyyuu maqaa dhaabuu dandeetta. Istaandardiin kenna. Akka sagalee Waaqayyoo isatti guddannee nyaannee Kiristoosiin fakkaachuutti akka geennutti deemuu qabna jechuudha. Achi yoo baane, isa fakkaachuu yoo baane guddanneerra jechuu dandeenya. Akka namaa ta'uuf tattaafachuun gaafa namni sun kufe nama kuffisa. Akka Kiristoos ta'uun ammoo Kiristoos hin kufne waan ta'eef nama dhaabsisa. Kanaaf jabaadhaa. Isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa adduma addaanii argataniin walitti qabsiisaniiru. Yeroo bu'aan dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis dhagnichi hin guddata. Jaalalaanis of hin cimsaa jedha. Jaalalaanis of hin cimsa. Kanaaf tokko tokkoon keenya kennaa ayyaana Kiristoos nuuf kennee hedduu qabna. Isa qabnu sanii waldaa cimsuuf hojjechuu qabna. Waldaa jechuun nama Kiristoositti qabamee dhugaa inni barsiise akka inni barsiisetti fudhatee ittiin jiraatu. Yoo Kiristoos jirma wayinii isa dhugaa ta'e, yoo nu dhuguma dameewwan isa dhugaa akka isa qabatee isa jiraatu taane, sooranni keenya hafuura hundinuu eessaa madda? Yesuus keessaa madda. Isaan guddanna, isaan daraarra, isaan ija godhanna. Isuma agarsiifna. Mee fakkeenyuma gabaabaa fudhaa. Dameeni muka nyaatamu ka jaalattanii wayii fakkeenyatti kaasaa. Avokaadoo ta'uu danda'a, burtukaana ta'uu danda'a, maangoo ta'uu danda'a, paappaayyaa ta'uu danda'a, wayinii ta'uu danda'a, goraa yookaan injoorri ta'uu danda'a, kabiraallee. Inni avokaadoo maangoon daraaru. Inni maangoo paappaayyaan daraaru. Hundinuu waan irraa baay'isan daraaru jechuudha. Kiristoos Yesuusitti qabamnee jiraanne taanaan dameen keenya eenyuun fakkaata? Kiristoosin fakkaata. Jirmuma itti qabamnee jiraannu san fakkaannaa jechuudha. Jirmuma itti qabamnee jiru san fakkaannaa. Daraarama isaa daraarraalle. Kiristoositti qabamnee daraaruun keenyallee akkuma kana. Jireenya keenya keessatti maal irra akka jiru kanaan of madaaluu dandeenya. Of cimsuun keenyallee karaa kanaan. Ammas barnoota keenya hafuura guddachuu kutaa lammataa kanumaan yoo xumurre barnoota keenya kan kutaa sadaffaa guyyaa biraatti deebina. Ayyaanni Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kadhannaa godhannee sagantaa hafuura guddachuu mata duree jedhu barataa turre kanumaan xumurra haa kadhannu. Jiraataa bara baraa uumaa ardiif samii Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob, addaas Waaqa keenya taate dhugumaan atin Waaqa tokkocha kan duune, Waaqa tokkocha kan hin jijjiiramne, ilma kan kee tokkocha Yesuus Kiristoosin dabarsitee nuuf kennite, karaa isaa du'a bara baraa keessaa jireenya bara baraatiin nu ceesifte. Dukkana hamaa keessaa ifa waan tokkotti hin beekamnetti nu ceesifte. Ammallee hafuura kan keetiin nu dibde, hafuura kan keetiin nu gootte, gara dhugaa kan keetiin nu geessite,
akka dhugaa kan kee ittiin jiraanne namoota kabiraallee marsee nu gargaarta. Ulfinniif galanni siif haa ta'u. Obboloota sagalee kana dhagaan bakka jiranitti ati isaan eebbisi. Eebbi kan kee mana isaanii irratti haa bu'u. Eebbi kan kee ala isaanii irratti haa bu'u. Eebbi kan kee iddoo hojii isaanii irratti haa bu'u. Eebbi kan kee yaa Waaqayyo fayyaa isaaniif haa kennu. Eebbi kan kee qabeenya isaaniif haa dabalu. Eebbi kan kee hafuuratti isaan haa guddisu. Eebbi kan kee karaa kan kee irra isaan haa geggeessu. Kadhanna maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin yaa Abbaa. Ameen.